kaarruu salaalee jedhamti. Dargaggeessa maqaan isaa Firoo jedhamu biyyarraa xalabachuun gara Dubaay Imireetota Arabaa fidde. Gara Dubaay Imireetota Arabaa yeroo fiddutti maallaqa guddaa itti baafte. Piroosesii paaspoortii irraa kaasee hanga viizaa tikkeettii biyya kana dhufuutti isiitu kaffale. Booda ergi gara biyya Dubaay dhufe iqaama maqaan isaa Russaa jedhamu riyaala 10,000 ol itti baasuudhaan baafteefi. Waciin isiin itti baafte walumaa galatti akka diraama Dubaay 30,000 olitti tilmaamamu yoo ta'u, boodarra garuu dargaggeessi kun itti deebi'ee lubbuu isii galaafate. Fooqii darajaa 9 irraa gad darbee sammuu isii dhoosee boqochiise. Maqaan isaa Firoo yoo jedhamu ijoollee shawaati. Isiinis kaarruu yoo jedhamtu ijoollee salaaleeti. Hundinuu ilmaan tuulamaati. Biyya Dubaay Imireetota Arabaatti wal nyaachuun jaraa dhaga'ame. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya viidiyoo kun miira keessan tuquu danda'a. Garuu shaamarri torban irraa guyyaatti ji'aa fi waggaatti lakkoofsaan meeqatu dhumti? Dheenganduma boonii awwaallee, baranuma qananii awwaallee, har'ammoo kaarruu salaaleetu itti dabalamte. Ergaa ariifachiisaa kana hundi keessan sheer, riipoost, koppii liinkii waliif godhaa jechuudha. Namni dhugaadhaan dhugaa jettu, namni sobaan immoo soba jettu. Gurbaasni asirratti argitan kun Firoo jedhama. Firoon kuni guyyaa kaleessaa fireendiinsaa eda galgala mana isaa dhattee mana isaatti fooqii sadarkaa salgaffaarraa gad darbatamtee sammuun baqaqee duuteedha jechuudha. Mana isaattidha kan isheen duute. Haa ta'uyyuu malee gurbaan kun magaalaa Dubaay gadhiisee akka jiru yookaan immoo biyya Dubaay gadhiisee akka jiru eduma galgala tikkeettii kutatee biyya Dubaay keessaa bahee akka jiru odeeffannoon nu gahaa jira jechuudha. Dargaggeessi abdee shaamarrii kanaa karaatti hambisee lubbuu isii yeroo galaafatee ka'uun fooqii irraa gad darbatuun fooqii irraa duute jedhee tooftaa baafate. Tooftaa kana hiriyoonni isaa irratti walii galanii ishaaraan si qaba, kaameraan biyya kanaa hamaadha, lakki lubbuma keetiin baafadhu jechuudhaan gorsanii. Boodarraa tooftaa fooqii irraa gad darbamtee ofiin duute jedhu kana dhiisee jijjiiruun tikkeettii kutatee biyya Dubaay gadhiise. Yeroo ammaa kana dargaggeessi maqaan isaa Firoo jedhamu kan suuraa isaa asirratti agartan kun intala shaamaree umurii xiqqoo kanaan dhaltee hin dhungannee fi kaayyoodhaaf dheebottee fiiddu kana galaafatee biyya Dubaay gadhiisee biyya biraatti godaaneera jedhame. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya as tokkaayidhaan biyya Dubaay irraa deemuun kan danda'amu, tikkeettii as tokkaayitiin Dubaay keessaa bahuun kan danda'amu biyyoonni biraa hin eeyyamamanii. Biyyoota akka Itoophiyaatti deebi'u, biyyoota akka Saudi Arabiyaa, Qatarii fi Omaaniidha. Ijoolleen keenya biyya Omaan jirtan keessaa iyyuu gurbaa kana fuula isaa asirraa shutu godhachuudhaan bakka agartanitti akka nu barbaaddanoo kabajaan isin gaafanna. Itti dabaluudhaan gara biyyaatti yoo bararee jiraate ID isaarraa tikkeetti biyya kamii kutate jedhamee ilaalame gurbaan kun akka nuuf to'atamu. Waan ajaa'iba isinitti ta'u keessaa intalti kun bakki isin hojjeeftee mana ijaasaa dhuunfaa osoo hin taane, mana madaamii osoo hin taane, mana inni kireeffatee keessa galuudha. Fooqii darajaa 9ffaarra kan of darbite yoo ta'u, siree isaa biraa ka'uudhaan of darbite. Yoo of hin darbine yeroo isin of darbitu inni maal godhaa jira? Gaafii ajaa'ibaati. Moo akkuma qananiitti akka qananii Andu'aalamii wal godhan godhee hafuu barbaada? Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya intalli kun yeroo maraa guyyaarraa galgalaaf ganama yaamee hintuma reebicha hamaa irra gaggeessa. Itti dabaluudhaan qaama isii qullaa taa'i jedhee tokko lama jedhee viidiyoo waraabbatee as fararraa oola. Harkasii duubatti dhee reeba. Dha'icha saalaa fi gudeeddii hamaa fedhii isiitiin malee kara isiin hin barbaanneen irratti gaggeessa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya intalti kun miidhaa hamaadhaan saaxilamtee sagalee isiin hiriyaa isiin jabduutti gara waasaappiitiin qabdee mee dhaggeeffadha. Osuma waa tokko ta'e wanti miidiyaa irratti bu'uuraaf sagalee tokko jiraate ani ilma dhiiraatiif ga'e waan tokkoof hin godhu. Ani xiqqoo tammaati kee biraa ba'e sii galee ergeen gaafa beekee nama hojjedha. Uumaa bakka nan dadhabee nama keessa koolleetti badhu qabu. Namni na hubatullee hin jiru. Bakka waan keessi kuu dadhabee jira hunda koollee waan hundumtuu sii galee waan taga gochuun danda'u sa'aatii kanatti haasanyii afaan haasa'u na dhibaa jira na dadhabsiisaa jira sii galee miti. Kana hundumtuu wanti na godhe. Maaltu akkas abdii kutachiisa mucaa kana? Nama amanuu ta'anii namni dhugaadhumaan nama amanan beekanii tattaanii waa'ee sobaa sobanii nama wajjin ittiin jechuudha. Ani yaadu baraa ta'e
Qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Kutee irraa abdii qabu jecha miti. Amma waaqayyo irraa abdii kutee jira. Isa namaa jetta miti ati. Keessi kun dadhabee jira. Waa'ee nama osoo hin taane Kabajamtoota keenya egaa kaarruun akka isiin murtoo du'aa ofirratti hin fudhanne sagalee kana keessatti namni qalbiidhaan dhaggeeffate adda ni baafata. Shamarree jabduu fi kutannoo qabduu kan sabiyyummaadhaan maatii irraa baate rakkoo garaagaraa dhandamaa turte yoo ta'u murtoo du'aa gonkumaa ofirratti hin fudhadhu jechuun irra deddeebiidhaan hiriyaa isiitiif gabaastee turte. Hiriyaa isii irra deddeebiidhaan kan akeekkachiifte kaarruun murtoo du'aa gonkumaa hin fudhadhu garuu akkasumatti hin jiraadha waaqayyo irraallee abdii kutadheeraa jechuudhaan mufii fi gubaa qabdu hiriyaa isiitti himte. Viidiyoo kana keessatti wantoonni isin hubachuu qabdanu kaarruun akka isiin ofii isiitii of hin ajjeefne akka harka namaatiin ajjeefamtee fooqirraa darbamte dhibbaan dhibbatti ragaa quufsaadha. Bakki isiin itti duute bakka mana madaamiitii fi mana ijaazaa dhuunfaa osoo hin taane bakka firendiisii galuu fi mana ijaazaa firendiisiitii waliin galanidha. Manni ijaazaa kun bakka lama jira. Bakki tokko kan firendii ofiitii wajjiniin bulan mana algaatii fi kun ammoo kan shamarree akka waliitii wajjiniin galanii bakka itti dalagaa barbaadatanidha. Garuu kaarruun bakka isiin itti duute bakka abbaa manaa isii yookaan qaadhimaa isii yookaan jaalallee isii waliin jiran irraa mana sana yookaan garbii yookaan fooqii sanarraa of darbite. Of darbite jechuun ilaalcha dogongoraa fi yaada fudhatama hin qabne yoo ta'u hin darbamteen ammoo yaada sirrii fi fudhatama qabudha. Dargaggeessi kun irra deddeebiidhaan kan reebaa ture yoo ta'u viidiyoolee shamarroota biraatii waliin ka'ee isirrattis ergaa ture. Gara biraatiin tooftaa inaafsisuu fi tooftaa inaafsisuutti fayyadamuun shamarroota biraatii wajjiniin wal ta'uun viidiyoo waraabee kaarruutti ergaa ture. Viidiyoon sun xiinsammuu kaarruu kan miidhe yoo ta'u kaarruun qabeenya guddaa itti baasu waliin abdii egeree kootiiti jettee fira isii dhiiftee isatti galtullee inni immoo gadi galootee shamarree sabiyyii kana nyaate. Angoo keessan kamarraa isin ariisisa isin buusa jettaniiti kan dhugaa namaa awwaaltan reeffa namaa gubbaa dhaabbattanii sababii iddoo mucayyoo kanaaf sababa kan ta'u mucaa kanaadha. Sababni isaatis mucaan kun kaleessa jaalallee isheeti. Har'a mucattiin kun duutee jennaan maa bade? Maa miliqe? Maa dhokate? Baasaa. Hiriyoonni mucaa kanaa baasaa mucaa kana. Hiriyoonni mucattii kanaatis ragaa baafii dhugaa dubbadhaa bakka sadiitti dhiitte bulaa. Maal taatan mucaan kun otoo harka keessaa hin qabu ta'ee otoo waa tokko qulqulluu ta'ee har'a ba'een waliin barbaadee reeffa mucattii kanaa karaa biyyaa gaggeessa ture. Hattichi maal gocha dhokataa ammoo? Nuti bar fooqirraa of darbatamtee ajjeeffamtee ukkaafamtee wanti nu galchu wanti nuti beeknu hin jiru akka waan inni ajjeesitti fudhanne. Eessatti darbatamtee? Yoom darbatamtee? Eenyutu darbatee? Maaliif darbatamtee? Yoom darbatamtee? Akkamitti darbatamteen? Kun kan keenya osoo hin taane kan poolisiiti. Garuu nuti iyyannee sheer goonee viidiyoo kana waliin geenye shamarree kanaaf sagalee ta'uun qaama kana dhimma kana poolisii biraan ga'uun garuu dirqama keenya. Gaafii fi murtoo poolisiidhaan dhiisuun ammoo dirqama keenya.